أما أنت جالسة نسيت النفي دي ما تن إيه إيش أقول تيس إنجي برا ما يصير Deemtee. أنا في سي أران تنا قالوا ما مقالة أنا كيس ولينتا Mana yoo sirraa baates magaalaa kana keessa namaaf isitta. أكمل تيسين نمنا بدو دندي ما نخجي خجي تيسه Kantiibaa magaalaa teeti. Kala sama sirraa deemteemi. أنا راديوم تلا يصير دي سكم رلا Deemtee ديم تلا يصير دي سكم مقالة مثلا كيس جراتي يصير دي وان ما يصير ما نخجي خجي نمنا بدنا بتبي نسي قابدا يا صبا منا جينا دوغاويا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafu ni daawwattoota hordoftoota maatii chaanela yaaddoo sabaa jirtu nageenyi keessan badhaadhaa baga jiraattan Oromoo keenya hunda keessanuu isin jaalanna isin kabanya arra waan addaa qabadheetiin isiniif dhufee jira. Wanti addaa kun ammoo intalli asii nu cinqaa turte, saadaa cinqaa turte, ana cinqaa turte. Intalli kun akkuma beekamu gaaf tokko kan piraankiidhaan irratti hojjetanii akkanaan mana kanatti deebi'uuf isaan hojjetanii anjedhee yaasin biratti kanan dura hafe bakka hojiitti hafe intalli sun ammoo namicha mana kana seene maafi'aa sanii intala tanaatu erge doolaara 100 kennitee jedhe YouTube kee jalaayin harkadhee nan jedhe lakkoofsa kee YouTube kee jalaa harkadheetiin siivil bilee obboleessa kiyya dhiifa manaa irraa ta'ii dhiifa manaa godhii anaatu balleessee nan jedhe nama kana nama inni ta'e waa'ee maalummaa isaan beeku waa'ee isaan beeku na bilbilee akkas jedhee natti haasee. Sagalee WhatsAppiin illee naaf qabeeti intalaatu na ergi doolaara 100 kennite malee isin akka isin nama nagaa miskiin akka isin taatan isin bareetiin jira dhiifa manarraa ta'a intala kana mana keetirraa baasii naan jedhe wanti namtichi natti haasawaa jiru kun hammam takka dhugaadha jeetiin xinxale amma isii manarraa gabbaaseetiin jira dhufeetiin isii gaafadhe maaliif waan akkasii kana hojjettee jeetiin isii gaafadhe. Ani hojjannee jetteeti kakuu jalqabde dhagaa liqimsuu jalqabde sagalee namtichi WhatsAppiidhaan naaf erge fuudheetiin isii dhageessise otoo jecha tokko natti asin deeffatin shaanxaa isii fudhattee karaa isii qabde kanaafuu amma saadaanis jirtu dhufutti jirti kunoo namni ati fira jetteeni ofitti as qabde waan akkanaatti sirratti hojjettee amma deemtee jirti kanaafuu yoo isiin gammaddes baga gammaddan jechuudhaan deema. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya namni tokko erga fira waliin jedhe waan akkanaa walirratti yaaduun sirrii miti. Gonkumaa ani kanaan dura ani fayyaalessa na beeytanii yoo dhugumaan intalli tun mana kana taa'uu barbaadde haa teessu. Yeroo saadaan walitti kanii saadaan tumtees fuudheetti mana yaalaa geessa. Harkitanii jirtanii gaafa yaasin akkasitti rifachiisee nurraa baasuudhaaf yaasinis waa baay'ee yaadani isin nurraa baasuudhaaf. Yaasin illee haa galatoomu isii tana nurraa baasuudhaaf jiruu teenya nagaa taasisuudhaaf baay'ee takka cinqameeti dararamaa ture. Intalli tuni intalaa miti. Akkamitti namni fakkeenyaaf yoo dhugaadhaan ana jaalatte jaalalli kiyya isii qabe jaarsa fira isiiti. Silaayyuu na jaalachuu hin qabdu. Yoo na jaalatteeyyuu akkamitti maatiiti ijoollee tiitanan baay'ee takkaan jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Maafiyaa itti ergitee maal akka irratti raawwatuuf maafiyaa ergiti. Anis kanaaf taa'ii isin jenneeni wanni kun hundinuu irratti arkamee jennaan irra baramee jennaan uffata isii shaanxaa isii qabatte deemte. Kanaafuu nama kana booda ija lamaan kiyyatti arguu barbaadan. Kanaafuu waan kana sani jedhee yooni nan dubbadhe saadaanis rakkoo walirra uumuu danda'u. Kanaaf maal godhu jirtaa taasisa? Maal godhu jirtaa? Taa'uutti jira. Maka lallabda. Maka lallabda? Eessaa dhufte? Dargaaraan dhufaa. Naa hojii dhufte? Viidiyoo maru jira achiraan piraankiis godhaan jiran. Viidiyoo kan maru jirtaan jee. Maa dubbadhu kaa? Dubbadhu kaa maa calliftee teessaa miti? Maa lafaan eegaa nan dhufe afaan siidhame? Dhaggeeffadhu wanta kan siidhame. Namitti ati mana kana fiddee fira jettee as fiddee haa teessu jettee akka isin si wajjin ana tumtuuf karaan duratti fidde. Namicha gaaf tokko asitti maafiyaa. Maafiyaa Ka isin an piraankiidhaa jeen dhugaa sisa'uu didisan. Namicha san isiitu
mana kana fide. Namticha kam naata jechuun mana kana fidde isin. Isin akka Amma namtichi isin eessa kuttee akka namtichi kun si tumuuf anamoo. gochan taane kan sirriitti raawwatuu fi namticha fuula hidhadhu kootu jetteen maallaqa kannitee fi as fidde mana kana. Ayee kunis waan aaree malee fiddu waan akkasiin dalaydu wayyee kameraa laatti. Kunis waan jettu dhabnaan ammas waan isii ariitee mana gaafattee jechuufi waan akkana haasofitasa. Amma sana isin eessa kuttesa? Kuttee amma isin. Eessatti? Ariyatiin jira. Maaliif ariitare? Ariya. Akkam jechuuf ariita? Wangaan dhufu nafachuu hin dandeessu? Dhiisuu hin dandeessu wangaan dhufu? Anta kallee waan dubbadhe qabu. Waanuma isiin namicha walitti haasofite. Namicha kanaatti walitti haasofite waliigalteeni ni ergite mana kiyyatti jeetiin gaafadhe. Isaa dhufee siime? Hin ergine jettee kakuu dhagaa cimsite. Kanaafuu sagalee namtichi naa erge fuudheetiin isii dhageessise. Ayyee. San boodaan dubbii takkaa wajjin haasofne callisteeti taatee baafatte. Nagarsiise yeemee. Saniifin viidiyoo maaliif yoo asirra deemtee waa taates daawwattoonni hordoftoonni keenya ni arkanii kanaan durallee quba qabanii waan isin tunaasawaa turte isaan biraan ga'uudhaaf kaameeraa kaayyadhan. Hayyee meeyin jebar sagaleen sammee isiin eessa kuttee gurraayyoon dhagee malee dhamanuun. Ati yoo biyyuu na amantu. Namanu kaayaan guyyaa gurra gajaan dhagee malee. Yoo biyyuu na amantee beektooti. Akkamitti amanaree? Akka abbaa manatti. Ati kattee amanatti deemu jira. Waan feete silaa isin dhagoote waan fideemu akka bakkaatti fideemu kamana kana dhorki ati mokkam hundinuu sababa keessa. Bilisa biyya kan ta'e nagaa qabdaa fayyaadha. Bargaaboo guyyaan mana keesseen san sittawwaleetiin dhiifaman si gaafadha jee obboleessa biyya. Telefoonallee na jalaa kaasuu diddeeti. Asumaaniin chaanaala YouTube keetii jalaa argaddeetiin sagalee sii qabe. Kanaafuu niin dhufa qaamaan illee si biraatii dhiifama kanaaf gootu obboleessa biyya. Mucoodhaan na biteetii. Waraana 100 akkasuma godheeti obboleessa biyya dhiifama guddaan siin ja'a. Asumaan qaamaanillee si bira niin dhufa. Viidiyoo sanarratti ni fargee kanaafuu aboo dhiifaman siin ja'a obboleessa biyya bilbilallee si dawwaleeti na jalaa kaasuutti saataa irratti deemtee irraas deemteetti akkasuma gootee na dogongorsiiftee hedduu. Kana caalaa maal barbaadde? Agartee bima? Hayya ammoo wanti kun hundinuu sababa keeti. Ambaasadaan jira bokan bira aatiitu isii mana kanatti ol dhorka. Silaa isii wanta kana gootee isiin duraanuu diina kiyya riyaanaa. Diina kiyyallee diina kiyya. An duraanuu naaf isiin xiqqeenya irraa kalee waliin jaalan. An biyya namaa keessee irraa abjeetiin mataa fi qabee taa'ama akkam gaafaan nagaa inni irraa baatu jee bira gabbaate ati taraa meeqa mana kanatti ol deemu. Silaa wanta ka ta'e sababa keeti. Silaa ijoollee wanta ka taate sababa keeti. Atiitu biyyoota mana alaana fidee. Ati anuma dandeessa. Yeroo meeqa firraa baaftu? Ani firraa baaftu bakka ati baasee mi ati deebisee mi? Firraa baaftu baasi. Yeroo meeqan siin jedhe? Firraa baaftu baasi. Ani gabbaasan ati deebisne guyyaa meeqa? Ayyee arraan tanaan hin jiru akkamitti baasuu dandeessi? Akkamitti itti baasi? Akkamitti itti baasi? Sagalee takkittii tana qofa dhageessisi. Hayyee dhageessiftu. Nama duraan ija keessaa baasan hundi deemne sagalee takkittii tana achi deema. Sagalee takkittii tana maaliif ni baadilamte? Ni baadilamte. Dirreetti baati wanni isin hojjetaa turte. Taisiifisi jirtuutu dirree beeka. Tam. Taisii waan siifisi jirtu. Akkam dirree baatee maali gaaree maa arii taree osoo hin dhufin waan isin ergiteef saniin isin gaafadha. Asitti si eeguu qaanfatteeti deemte. Akkami asin eeguu qaanfatteeti? Asitti si eeguu qaanfatteeti. Duraanuu isin jala biyya tana hoggamee kan firaa baatee natti deebisin jennaan diddee guyyaa meeqasitti ol deebisteemi. Wanni hundi sababuma keetti bara. Silaa waan fadhatee illee atuma. Atuma se wanni hundi mana kana keessatti atire ati waan kana dalagu jira. Ati nyaarratti tole waa hunda naasii godha saada ati dhiisi jetteeti waa hunda ati fuudhatti tola mana kana irraa Mala kaameeraadhaan kamaru. Jira ture kaameeraatiin kaajete moonaa kaajete. Isiin tun. Waan hin jirren si jira. Ati waa meeqaan sirraa buusuuf jira man. Maal wanni beeku? Warri biyyaa yoo bilbilanii siin lolanis cinqanis kunoo amma booda isin anarraa miti deemtee bakka barbaadde. Duraana biyya tana isii fide anarraa miti kan. Akka barbaadde yoo deemtee taatee anarraa miti. Mana kana dorku jira malee anaa isii fide duraan. Mooji. Mooji. Sii fide aseenyu fide. Anaa biyya tana isii fide waan fete yoo taate yoo. Anaa isii biyya tana isii fide fi deddeemaa dhufte akkuma deddeemaa dhufetti.
Maali wanta kana godhi sila asitti gaafatama. Waan akkanaa sirra yaaduu turte. Tuba sana mana magari taate natti himtaa siif isillee tokkuma. Amma namti jaasan isiitu naffi deemaan tan isa kuttee siin jee baramma isiin. Deemte. Anaaf isii har'aan tana gaalummaa magaalaa kana keessa waliin ta'a. Anaaf isii tokkummaa nyaata. Mana yoo sirraa baates magaalaa kana keessa namaaf isii ta'a. Akkamitti isiin nama na bituu dandeessi mana kajja keessa ta'isee. Kantiibaa magaalaa ta'eeti. Leesi kantiibaa mana kajjaa ta'e akka mana kajja ta'isee nama na bituu dandeessi isiin. Kala sama sirraa deemteemi. Narraa deemtullee isiin dhiisu kam irraa laala. Deemtullee isiin dhiisu kam. Magaaluma tana keessa jiraattee isiin dhiisu waanuma isiin mana kajja keessa nama bittee fi isii gaafadha. Amma wanni hundinuu sababa keetiin jeeban. Sababa keeti. Sirraa fuula harkattee. Silaa fuula harkachuu baattee yookaan nama na bitte san maaliif deemtisi yoo namni san waan godhe maaliif deemtisi. Addooti. Laa isiin akka irratti hin baramneef haati biraa deemte yeroo san. Akkam yeroo san baatee yeroo san humbaanu bara hoggaa waan goote san maali hoggaa waan goote maalitti hafuu deemti mana kana keessatti. Sumaafisii walitti hafamu kam. Saniif deemtiree maaliif deemti. Hoggaa akkasii fuula agarsiiftee maaroon sii godha isii seeriitus hin deemin. Intalli takka fuula afaan qaqqabattee beekti. Ija hunda yaaddoo siin jaalladha anaa biyya maaroo sii godha jechaa ooltu. Ati boloolte maaleenis dura fiige ibkuba qabdaa gisee bira gaggabdeewu. Amma namtichi sunis wayi rakkoo sirraan ga'e. Namtichi maal rakkoo hanga rakkoo irraa ga'uu na fadhaa. Namtichinis rakkoo sirraa waan hin ga'eef. Amma namittiin sirraa kutte. Namtittiin irraa kutte kuttullee isiin dhiisu kuttullee isiin dhiisu. Kamirraa laata. Callisiitii taa'e. Eessaan ta'a? Callisii mana keessa taa'e. Taa'u callisee mana yaa'atu bakka isiin jirtutti waan isiin sababa isiin na bitteef san ani adawwisiiti maalisiitiin jaalisiitiin jalaa fuudhe. Asilaali. Wanta kan laaloo feetu maali feetu dhiisi kana. Daawwattoonni maal jedhu jiran? Maal jedhu jiran? Intala tana firraa baasii yaasaa daajaniitti yeroo meeqasiif dhaabu jiranii. Woy mana kanatti hin deebisa jee. Mee gattaa'e. Mana kanatti hin deebisaan jee mana kanatti hin deebisaan siin jee. Taa'e mee gatta. Maal taa'e? Teesseemi. Daawwattootaan rabbiif haa galatu. Galanni kan rabbiiti. Namitti narraa baate. Isinillee bagana wajjin gammaddanii jedhiiti viidiyoo tanatti. Ani waan ati boru deemtee dala barbaaddee jala kuttuu jecha amma afaan waa hin bucheessuun. Anaatu ari'atee tana tamma isin yoo feete dhuftee ulaala dhooytu maraatu raa nama duratti qaanyee isaan. Mee adeemu kan bartee dhooytu. Hayyuu manii ilaalan maafiin ta'a injuu. Amma boon deemi. Injuu. Amma boon deemi. Injuudha. Taa'e. Injuu hin jeebar maafiin jee nama dura maafiin qaanyee. Eessa deemta? Waama ati isii bira duraanaa sayita isiin itti yaaddee narra dalayde malee waan biraatu wanni isin narra dalayde. Waamaati saada akkanaan godhattee duraan wal mari'attanii isin nama nafitti. Saadatti nama fiidii jeentiin isiidhaan walii gala. Jechuu baattuunis waamaati isii bira naan jettee fi na laallattee isillee nama nafitti. Siin fuudhettee ammoo akkam isii karaa rameessu malee nan fuudhetteeti nama nafittee dhufte isiin. Haadha ijoollee xiyyaa. Wayi maraatu raafi. Dhagayi. Siddiitti na. Maal naliidha naliidha kaasiin laala. Maaltu mataa siru kuutetti mataa siru haadha ijoollee xiyyaa. Haadha ilmaan kiyyaa. Silaa akkasi beekte akkamitti diina fira jettee as dhuftee diina itti bitti jechuufi sii galee isii asirraa sagalee takkitti qofa isii dhageessisee isin kaatee asirraa baafa. Eebuma abbaatee ofeete boru barbaaddee fitta. Ati deemjee moo ifi kutte isii ifi kuttetteemi yoo feete kan dhabeette akkuma shaantaa sharreeffattaa oota saniif sharreeffattee boru deebiti. Eessa deebiti? Asuma deebiti gaa. Ati deebisa kanaan. Ati deebisa. Ammaan irraa fadha isii irraa hin dalagaa qabaan deebisan. Samaalii kana deddeebisa gattaa egaa. Ati maanta takka wayisi Taayitii nagaa ofirraa baasee jii daawwataaf ibsita. Hin ibsu. Ana mallee hangaan ijatti yaan harkee baatee harkuu abbaa takka illee hin ibsu. Nam takkatti. Baate. Nam takka walaa baatee walaa jiraattee wayin kana akkasiin baatee yoo yoomiin isii harkeen. Hoggaasiin deemtu harkeen. Warra keessanii takka wayin dawwaleen. Takka bilbilee warra keessanii waan takka wayin himeen. Amma booda warra keessanitti inni bilbilee waa hunda waan jira jedharraa kaasee ilaa gubbatti himu. Takka. Ganda keenyatti waan jira guutu jedharraa kaasee gubbanni himu. Yoon ani waan takka qeessi takka irraa cabe sababa kee ta'uu hin
CDCdha. Ayya intalli bara amma sirraa baatee walaa baatee walaa jiraatee qabsee maaliin godha intalli sirraa baatee nanna qon tala baatee waan isin waliin jettanii baatee viidiyoo maruu itti laal habbata kallee laal waan isin waliin itti ol mareettanii asirraa baastee illee maalitti hin beekan beekaa waan itti ol mareette yaadichi deemee mana sii kiraayisee wal fuunettanii wal taatanii asirraa baatanii maalitti hin beekan intalti baatee jedhu mana akkama dubbii teessa dhaqee hangaan duraan waa hunda waan isin anjettu hundaa'u saddaquu anaatu kalata qaba waa hundumaa'u hay ajaa'iba qabdaa qaban guma kanatti ilmaa waa intalti narraa qottee jeetii ilbee intala sirraa baate intala narraa baate wilii sittiin deebitu viidiyoo kanatti ilaali ilaal viidiyoo ilaal arrallee burullee ilaal bayyalla bay ilaal bay yoo keessa bay ba'uuniin ba bay bayyaa kun wayita poti ugaana seeta duraan takka namantee beektaa takka waan ugaana soitee beektaa waan ugaana daawwattoota hordoftoota keenya akkuma arkaa turtan saadaan ka yoon an dhugaa dubbadhees amantiin takkallee hin jirtu isiin yaasin dhufee waa hundatti haasofaa amanti na dhiifte kanaafuu jaarsaa fi jaartiin tokko irratti wanni walirraa qaban wal amanu namni tokko yoo wal amane tabba meeqa tabba guddaa tabba baay'ee waliin caa kanaas ni beektanii intalli tun ammoo sababiin isii maafi'aa mana neeyxee maallaqa kannitee fi saadarra deem jettuuniif maaliif an saadaa jibbeeti waan isiin na cinqituufiin isii jibbe malee waan isiin isii tana fiddee waliin mataa kana na oowwifteefin isii tana jibbee deemee alabbee ala keessa taa'u ture intalli tun namaa miti WhatsApp naa qabe booda bilbilaa wajjin asuneeti gurbaa kana intalli tun nama badduudha an sirrittiin isii beeka kanaafuu intala tana firraa baasii naan jedhe baay'illee jenneenan yeroo takka qofa kaniin sagalee qofa sagalee naaf erge qofa dhageessise kun eenyu jedhan isii gaafadhe asin taa'u jiran as mana kana yoo nan asinichi deebi'u shaantaa isii fudhattee nagaattu hin jenne maaliif waan balleessite ifeeti kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya wanni kanaa kun baay'eedha fira ta'ee namni walitti hamtuu yaadu baay'atee jira erga fira jettan firuma wal godhadhaa karaan durayyuu namni keenya alagatti wal kannuu waan kana kanatti baay'ate alagaadhaan diina walitti yoon ta'e alagaan diina walitti yoon ta'e hiriyaan kiyya tokko dhufeeti alagaa san firoonfata wanummaan itti cabnee kufnee daraa taaneefu waan akkanaa qaba amma waa baay'een dubbadhu kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya amma saadaan yoo itti himee nan amantu isiin tanumaa kanaafuu yoo intalli tun amma booda balbala tana qabatte anaa fi isiitutu wallaala kanaaf isinitti hin baay'isuuti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu baay'ee baay'ee isiniin jedha